jirtu hordoftoota chaanaalii barooftu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala 2 ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaan gaaffileen falaasamoota Giriikii durii qabiyyee maatirii irratti qaban maal fa'i? Viidiyoo darbe keessatti waliin ilaaleeti turre. Ol deebinee yoo ilaallu gaaffilee isaan qaban maal fa'i ture? Asirratti isiniif kaa'eeti jira kitaaba keessan irratti jechuudha. Gaaffileen isaanii maatiriin maal irraa ijaarame kan jedhudha. Inni tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo maatiriin xiqqaan inni dhumaa jiraayii kan jedhudha. Kun gaaffii isaanii isa lammaffaadha. Inni itti aanu immoo wanti yookiin maatiriin tokko itti fufinsaan qoodamuu ni danda'a. Yoo kan danda'u ta'e maaliif akkamittii fi kan kana fakkaatan irratti gaaffii kaasaa turanii jedha. Isaan kanarratti gaaffiin falaasamoota warra Giriikii jechuudha. Gaaffiin isaanii kanadha ture. Gaaffii lammaffaan immoo maal jedhaa? Gaaffii lammaffaan jechuudha. Yaadni Iyyoosiphas maal ture? Yaadni isaa maal ture? Kanas viidiyoo darbe keessatti waliin ilaallee ture jechuudha. Maal jedhaa? Yaadni isaa jechuudha. Gaaffii kanaaf gaaffii isa kamiif jechuudha? Gaaffii warra falaasamoota Giriikii kanaaf jechuudha. Maatiriin ni qoqqoodamu jedhamtire. Ni qoqqoodamuu kan jedhu sanaaf Iyyoosiphas deebii kenneen wanti hanga dhumaatti akka caccaban yoo ta'e dhuma irratti wanti caccabu hin dandeenye akka argamu ibseera jedha. Egaa dhuma akka qabu wanti tokko caccabee akka dhuma qabu Iyyoosiphas lafa kaa'eetii jira jechuudha. Gaaffii inni itti aanu immoo gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaan immoo maal jedhaa? Dimokiraatas atoomiin akkamitti ibsee? Dimokiraatas atoomii akkamitti ibsee? Atoomiin maatiriin jechuudha. Maatiriin suuddoowwan xixiqqaatti ni hiramu jedha. Wanti tokko maatirii tokko yeroo cicciraman yeroo mummuraman jechuudha. Dhumanii qabu jedhe. Dhumanii qabu jedhe. Suuddoowwan xixiqqaa qeenxeetti dhumni isaanii sun suuddoowwan xixiqqaa qeenxee jedhee lafa kaa'e. Isa immoo maal jedhee moggaase? Atomii jedhee moggaase. Atoomiin immoo jecha Giriikiidha. Innis maalni wanta hin qoqqoodamne jechuudha. Waan xiqqoo hin qoqqoodamne jechuudha. Atoomas kan jedhu irraa dhufe jechuudha. Atoomii kan jedhu kun jecha atoomas jedhu irraa. Wanti atoomii jechuun immoo wanta xiqqaa suuddoo xixiqqaa wanta hin qoodamne jechuudha. Arfaffaan immoo yaadni atoomawaa Dimokiraatas karaa deemsa saayinsawaan yommuu ilaalamu maal dhabee jedha. Yaadni atoomawaa Dimokiraatas karaa deemsa saayinsawaan yommuu ilaalamu maal dhabee jedha. Maal dhabee jechuudha. Falaasama qofaan kan inni lafa kaa'e eenyu? Dimokiraatas. Waan qorannoo saayinsiitiin lafa kaa'e hin jiru. Falaasama qofaan kan inni lafa kaa'e malee qorannoo qoratee karaa saayinsawaatiin wanti inni lafa kaa'e hin jiru jechuudha. Gaaffii shanaffaan immoo yaadota Aristootilii fi Dimokiraatas keessaa kan yaadni atoomiif gumaache isa kamii? Isa kam jechuudha? Yaada Aristootil otoo hin taane yaada Dimokiraatas jechuudha. Kan gumaacha godhe yaada Dimokiraatasidha. Viidiyoo itti aanuun 2.2 qaama atoomii kan jedhu walitti deebina. Amma ilaalle kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.